Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin ana Hannaa Geetahuun hamma xumura nu waliin tura. Hojjettoota waajjira muummee waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaatiif leenjii hubannoo uumuu kennamee jira. Gabaasa dabalataaf akka itti aanutti dhiyaata. Hojiilee gama kamiinuu jiran daran dabaluuf gara sadarkaa itti aanutti ceesisuuf waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa keessoo isaa cimsuuf yeroo yerootti hojjettoota isaaf leenjii ogummaa kan kennudha. Kanuma sababeeffachuun yeroo lammaffaaf hojjettoota waajjira muummee waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaatiif leenjiin hubannoo uumuu kenname. Sadaas 20/2018 magaalaa Finfinnee jamoo tokkotti kan argamu waajjira muummee waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaatti hojjettoota waldichaaf leenjiin kan kenname yoo ta'u, leenjiin kanaanis fayyadamummaa miseensota irratti leenjii hubannoo cimsuu kennameera. Leenjii kana kan kennan hundeessaa fi pireezidaantii waldichaa kan ta'an obbo Sanyii Daashuu yoo ta'u, qooda fudhattoota leenjii kana irratti hirmaataniif mata duree garaagaraa dhimmoota hojii gamtaa waliin wal qabatan irratti leenjii kennamee jira. Dhimmoottan ijoon leenjiin kun irratti xiyyeeffatanis seendubee waldaa hojii gamtaa akka addunyaatti jalqabe hanga biyya Itoophiyaatti jiru kaayyoo fi mul'ata waldaa hojii gamtaa, garaagarummaa waldaa hojii gamtaa fi dhaabbilee kanneen biroo gidduu jiru fi kanneen biroo irratti kan xiyyeeffatedha. Xumura irrattis qooda fudhattoota leenjicha irraa yaadotni garaagaraa kaa'anii jiru. Bakka hooggantoonni olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi pireezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa argamanitti hojiileen waldaan hojjetee daawwatame. Gabaasa dabalataaf akka itti aanutti dhiyaata. Bakka hooggantoonni olaanoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi pireezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas koreewwan waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa caasaa godina Shawaa Lixaa argamanitti hojiilee waldicha waggoottan darbaniif hojjeteef daawwannaa hojii taasifame. Daawwannaa kanaanis Daayirektarri baankii hojii gamtaa diistiriiktii Finfinnee Lixaa obbo Lammeessaa Dhufeera akka jedhanitti Caffee fi baankiin hojii gamtaa Oromiyaa walitti dhufeenya guddaa akka qabanii fi mana barumsa olmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa akka daawwatan ibsuun Caffeen hojiiwwan barnootaa fi dhiyeessii midhaan nyaataa irratti bal'isee akka hojjechaa jiruu fi daa'imman qaroo boruu hundeessuu irratti Caffeen gahee guddaa qabataa akka jiru himaniiru. Caffeenii fi baankiin hojii gamtaa Oromiyaa walitti dhufeenya guddaadha kan qabnu. Guyyaarraa diistiriktii keenya keessatti magaalaa Amboo keessatti manneen barnootaa isaan qabanidha kan ilaalle jechaadha. Mana barnootaa olmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa kan addana kana jirudha. Isaanii kan daawwanne jechaadha. Caffeen bifa garaagaraadhaan kan hojjetaa jiru. Barnoota irratti hojjetaa, dhiyeessii garaagaraa irratti hojjetaa, horsiisa irratti hojjetaa kan hin magarree Caffeen bal'iseedha kan hojjetaa jiru jechaadha. Egaa daa'imman qaroo borii hundeessuu wajjinis Caffeen gahee guddaa qabataa akka jirudha kan agarre jechaadha. Ijoo daawwannaa kanaas akkamitti teeknooloojiiwwan baankii hojii gamtaa qabu fayyadamuun hojiiwwan waldaa Caffee salphisuu fi maatiin barattootaa kafaltii ji'aa karaa kuppee ibirriidhaan kafaluu akka danda'an mari'anneerra jedhan. Ijoon daawwannaa keenya akkamittiin teeknooloojii garaagaraadha baankiin keenya kan qabu. Baankiin keenya diijitaal tiraansfoormeeshinii garaagaraa irratti hojjetaa jira. Haala hojii Caffee kana salphisuu kan danda'an teeknooloojii garaagaraadha qabna jechaadha. Fakkeenyaaf barattoota maatiin barattootaa kaffaltii ji'aa akkamittiin bifa teeknooloojiidhaan fayyadamanii karaa baankii hojii gamtaa teeknooloojii baankii hojii gamtaa kuppee ibirrii kan jedhamu akkaataa isaan kaffaluu danda'anitti akka wal mari'ataa oolle jechaadha. Teeknooloojiin kunis humna qarshii qaamaan sassaabuurraa Caffeedhaaf faayidaa guddaa akka qabuu fi baankii hojii gamtaadhaaf teeknooloojiin kunis humna qarshii qaamaan sassaabuurraa Caffeedhaaf faayidaa guddaa akka qabuu fi baankii hojii gamtaadhaaf teeknooloojii kana uummata bira geessuudhaaf hojii guddaa akka hojjechuu danda'u hubanneerra jedhaniiru. Humna fakkeenyaaf bifa kaashii fiizikaalii funaanuu irraa kan qabu faayidaa guddaa qaba jechaadha. Akkasumas immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaadhaafis teeknooloojii isaa kana uummata bira geessisuudhaaf beeksisuudhaaf hojii guddaa hojjechuu akka danda'udha kan hubanne jechaadha. Bifa kanaan karaa tokko kan Caffee gaggeessuu danda'u. Gama biraatiinis obbo Lammeessaa akka jedhanitti walitti dhufeenyi baankii hojii gamtaa fi waldaan Caffee qabu guddaa akka ta'ee fi teeknooloojiin daataa qindeessuu fayyadamuun kafaltii barattootaa dameewwan baankii 6 fayyadamuun maatiin barattootaa kafaluu fi qusachuu akka danda'an ibsaniiru. Gama biraatiinis immoo walitti dhufeenyi baankii fi Caffeen qabu guddaadha. Sadarkaa guyyaa irraatiif kan ta'u garuu akkaataa attuma peeyimentii kana
akkamittiin bifa kamiin teekinooloojii fayyadamuu akka danda'u barattoonni akkamittiin daataa isaa sirreessinee orgaanaayizii goonee gochuu dandeenyu. Dameelee magaalaa Amboo keessatti qabnu damee 6 qabna. Isa kanattis bifa garaagaraatiin maatiin barattootaa karaa baankii keenyaa fayyadamanii teekinooloojii keenyaan bifa yeroo isaanii qusachuu akkaataa danda'an irratti kan ilaalaa oolle jechaadha. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaanis hojiileen waldaa caffee hojjechaa jiru daran ol guddisuuf deeggarsa akka godhan ibsaniiru. Daawwannaa kanaan ilaalchisuun barreessaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Kennaa Dheeressaa akka jedhanitti waldaan caffee kan hundeeffame walitti qabama dargaggeessa ta'uu eeranii dhaloota dhufu qaruuf barumsi bu'uura ta'uu isaa beekuun dargaggeessi qabeenya qabu walitti fiduun mana barumsa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa ijaaruu dubbataniiru. Dargaggoonni gurmaa'anii tokko ta'anii humna qabaa walitti fidanii qabeenya qaban walitti fidanii dhaloota isaanuu dargaggootaa dhaloota nu booddeen jiru hin qarra keessaa qooda qaban ijoolleen kun warra biyya bushanidha. Saayinsistiin bahuu danda'a, geggeessaa gaariin bahuu danda'a, hojii uumaan interprenerii cimaan as keessaa cimtuun as keessaa bahuu danda'u. Kanarratti investi gochuu isaaniitiin sheerii irraa walitti qabameetu kun kan hundeeffame sheerii 10,000 qaba namni tokko as keessaa. Garuu dhaloota qaru kana keessaa 10,000 akka qooda qabdutti miseensonni keenya iddoo adda addaa jiran investimentii guddaa riiternii kaashii waggaatti dividendii argatan caalaatti immoo dhaloota qaruu keessaa qooda qabaachuu isaaniitti inni kaan otoo hin qabaatiin booreedhaaf kan waldaa kanatti dhufee miseensa ta'e 10,000 kaffalee investi godhee jira. Investimentii isa caalummaa kun ijoollee irrattis bobbaafamaa jirama. Irraa barachaa jiru. Har'a qarshiin 10,000 sun nama bor biyya geggeessu, nama bor saayinsistii guddaa ta'ee bahu, ijoollee ogummaadhaan biyya geggeessan, mul'ata hojii warra qaban, mul'ata biyya jaallachuu warra qaban horachuu akka dandeenyu abdiin qabaanii waan guddaadha isa dhugaa. Dabalataan qindeensaan mana barumsa caffee sadarkaa tokkoffaa barsiisaa Milkisaa Gaaromsa akka jedhanitti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhaloota egeree biyya qaruuf manneen barnoota qabu babal'isuu keessatti hojjechaa akka jiru kaasuun barattoota darban manneen barnoota bu'uura booruu fi sadarkaa tokkoffaa bakka tokkotti turan adda baasuun barattootaaf haala mijataa uumuu dubbatanii jiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mana barumsaa sadarkaa godina Shawaa Lixaatti hundeessee jira. Yeroo ammaa kana manni barumsichaa almost sadarkaa tokkoffaa fi bu'uura boruu dura iddoo tokkotti kan ture bara kana carraa arganne bakka lamatti adda adda baasnee of danda'ee manni barumsichaa sadarkaa guddachuuf bal'achuu isaa ibsaa jira. Kanaaf keessumaa xiyyeeffannaa guddaatti kennee waldaan dargaggoota caffee xiyyeeffannoo guddaatti kenneeti kan hojjetaa jiru mana barumsaa kana baay'ee deeggaraa jiru. Koreewwan akka caasaa godina Shawaa Lixaatti jiran waldaan isaan cinaa dhaabbachuun galma ga'iinsa hojiilee waldichaa deeggaraa akka jiran ibsaniiru. Koreewwan sadarkaa godinaatti hundeeffamanii jiran hojii kenna barnootaa yeroo yerootti deeggaraa hordofaa kan jiranidha jechuudha. Akka waliigalaatti sirni deeggarsaaf hordoffii walirraa hin cinne sadarkaa godinaatti taasifamaa jira. Gama waajjira muummee waldaatiin deeggarsi gama bajataa humnaa fi ogummaa taasifamaa jiru laayyoo akka hin taane eeruun jijjiiramni olaanaan akka galmaa'e kaasaniiru. Tumsi taasifamaa jiru waan laayyoo miti. Bajataan humnaan ogummaadhaan deeggarsi taasifamaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'eetti boonna. Kanaaf ija hojii keenyaas sadarkaa keenyatti sadarkaa mana barumsaatti argaa jirra jechuudha. Waldaan dargaggoota sadarkaa Oromiyaatti jiru kunis baay'ee deeggarsa guddaa nuuf gochaa jiru. Karaa kamiiniyyuu keessumaa waggoottan darban leenjii adda addaa kennuudhaan carraawwan adda addaa barsiisota keenyaaf uumuudhaan hojiin sadarkaa kanaan hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee itti gammanna. Kanaaf manni barumsaa keenya fuulduratti kanaa ol babal'atee hojii guddaa akka hojjetaa jiru, lammii tajaajilaa akka jiru baay'ee itti amannaa, baay'ee gammannas. Deeggarsii fi hojiiwwan naannoo kanaan jiranis baay'ee kan nama jajjabeessanidha jechuu barbaadeen. Kenniinsa qulqullina barnootaa mana barumsicha kennu dabaluu isaatiin filannoo hawaasaa fi baay'ina barattootaa kan bara darbe caalaa dabaluu ibsaniiru. Jijjiirama guddaatu jira. Waggoottan darban irraa kaasee hirmaannaan barataa keenya barataa waggaa darbee jiru bara kana jiru garaagarummaa guddaa qaba.
quufinsa hawaasti mana barumsaa kanaaf ilaalcha hawaasti mana barumsaa kanaa qabus moor dabalaa jira jechuudha. Baay'ee itti gammadaa jira. Nus akka keenyatti hawaastis itti gammadaa jira. Baay'inni fi daataan barataa keenyaa waggaa darbee bara kanarra baay'ee dabalee jira. Parsantii waggaa darbee parsantii 70 wayiin dabalee bara kanas immoo kan bara 2017 irra baay'inni barataa walii galaa parsantii 70 oliin dabalee jira jechuudha. Kanaaf wantoonni kun immoo agarsiiftuunsa mana barumsichaa xiyyeeffannoo guddaa akka argate ija hawaasti itti gammadaa jiraachuusaa wantoota nutti agarsiisanidha. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture. Qophiiwwan caffee miidiyaa biroo waliin turtii gaarii.